bishaan silee bara hundaa itti kan mootummaan bishaan roobachuu haadha bashuu qulfii kana mucaa kiyyaa naa kennu mucaa turtireetti horgatana dhaayyoon bishaan waraabuu deemte jedhime jaarikaan sunoo eessine Duruma utaalaa ofirra kennanii bishaan kun dheefa qixxaa kanallee jechuudha. Daabboo qixxaa haphii mucaa ijoollee tiyya bosona jirtu saniif ijaafa. Hagizee hundayyuu bishaan baa'uu deemu qixxaa bishaan irraa fuudhanii naa baata. Mastaawoshaa isaanii immoo alaabaa tana waggaa meeqa muluu hawwaa ture. Waggaa meeqa muluu alaabaa tana arga ijaan jedhaa ture. Gadda gaafa bishaan bu'ee odoo galuu deemu. Mucaan kiyya ka bosonaa ijoolleen tiyya bosonaa sun ka anaaf jettee aduuf qorra dandamattee jirtu sun mastaawoshaa naa kennan aayyoo ani jaaladha ijoollee tiyya alaabaa tana jedhee jenna. Isaaniif doona ajjeesanillee jarri bineensi sun. Warri poolisii jedhan sun yoo akka ijoollee ajjeesuuf deeman sun ajjeesee illee dhaqisaa kan fuudhee bidaate hin deemu. Nagaa keessanii aayyoo. Nagaa dhalee kiyya akkam fayyaa keeti. Eessa deemu jira? Dhalee kiyya bishaan bu'uu deemaa jira. Harkatti baattan kunoo maaliif? Ijoollee kiyya qixxaa wayii godhee tissee godaansaas dhufne isaanii qixxaa kana fiduufii jira. Maa rakkoo jira? Naannoo kana namni hin gala? Maa eenyutu gala mucaa kiyya? Shiftaatu gala, shiftaa qallabdaati, jaartii. Lakki dhalee kiyyaan shiftaa wayituu hin beeku. Shiftaan maalidha duraan? Shiftuma kanaayyuu irra dhaga'utti jira. Ijoollee tissee fidee fe'achumaan bishaan kana bu'aa jedhee deemu jira. Dadhabee jira mucaa kiyya. Lakki shiftaa qallabu jirte daasii kan shiftaa qallabu abaa'oo shanee. Mucaa kiyya abaa'oo shiftaa shanee kamii? Ijoollee bosona hidhattee abaa'oo jirtu moo? Shiftaa miti kaa isaan ijoollee biyyaaf jedhaniiti aduuf rooba dandamatanii biyyaaf lolaa jiran malee mucaa kiyya. Jaartii maal jechuutti jirtu? Homaa jechuutti hin jiru kaa maal ijoolleen biyyaaf jedhanii nuuf jedhanii daangaa tissu jirtii mitiira ijoolleen woboon jechuudha. Ati qallabduu isaanii tadaa isaan situ asitti qallabaa isaanii diinonni nyaachuutti jiru. Ani qallabaa miti illee mucaa kiyya isaanis hin beeku ijoollee bosona jirtu bosonaa woboodhaan beeka kanumaaf asii jedhe malee ani ijoollee tissee horii tissitu asii godaansa dhufne dhiyoo. Rakkoo qabda jaartii. Maal rakkoo qaba mucaa kiyya dhalee kiyya maali? Ofirrattiitu kun maaliyaa carqii burreen? Mucaa kiyya kun carqii miti bar. Alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Mastaawoshaa gootota kaleessa itti dhabe. Ija Taaddasaa Birruutii fi Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaana dhiigammadaatiin laala qabsaa'otatu kaleessa hidda gadhaabe ani mastaawoshaa isaaniiti alaabaadhaan jaaladha. Alaabaa Oromooti. Alaabaa Oromoof Oromiyaati. Mucaa kiyya ani alaabaa tanan jaaladha. Jaartii isin nama siyaasaati. Shiftaadha isinillee isaan qalabda waan taataniif. Dhalee kiyya akkas naan hin jedhin yaani waan akkam beeku shiftaan kam ijoollee bosona jirtoonnuma jaaladhuufi malee ani ijoollee ijaanis argeen beeku dhageettu isaanii beeka malee. Rakkoo qabda kottu jaartii ofirraa gakkaa eegan qixxaa lafa kaan fidi qixxaa. Mucaa kiyya dhalee kiyya ijoollee tissee horii mucaa kiyya tissee horii tissuuf jiru. Haaduu kan maal godhatan? Ofirraa gabbuus bishaan. Dhalee kiyya deemutti jira mucaan turtireetiidhaa gala daa'imni xiqqoo ollatti kennadhee dhufeen rabbii jedhii mucaa kiyyaan beesi dhale. Sanii miti ati shiftaa qallabuuf dhufte waan bira naadha siyaasaan. Kaayila jaartii yookaan qawwee kana sitti tokko seetan asitti si ajjeeru. Sanii miti mucaa kiyyaan homa takka irraayyuu waa takka hin qabu. Ishiin buusa rabbii ilma haadhan qabdaniisi. Sinimmaa duraamaa namaa yaabduu. Maal jettamee mucaa kiyya sa'aatii illee irraan gubinaa daa'imni kiyya galee boo'anii
ollatti qulfii kennadhee dhufe timti beetiin jedhe ama xiqqaa qaba. Ijoolleen leen qabu ko ummaa qabaan nama dulloome umriin kiyya dhaate maal jettamee dafii. Fidi qixxaa kana fuudhiiti daabboo sirraa hafeeti durriyyee shiftaa nyaachisu shiftaa miti ijoollee kiyyaa kennuudhe. Fuudhii fidas. Sitti fidaa ishii bakka kunoo. Haigad maal balleessa mucaa keessa fidi alaabaa shiftaa kun alaabaa shiftaa miti kun akkuma dura sitti memastaawashaa goototaati kun alaabaa Oromooti dhiigaan dhufte ani sii jaaladha jala ittiin ajjeefta qawwee kana na tokkoftanii malee alaabaa tana muree sinirraan kennu na ajjeesi qawwee harka qabdaa mucaa na ajjeesi jala darbiititti na awwaala malee alaabaa tana ofirraa muree sittiin kennu na ajjeesi haadha keetii na ajjeesi seenaan boruutti si gaafata yoo ka seenaa beektanii sigaasi seenaa hin beektanii maalummaa keessaniyyuu hin beektanii ijoollee bosona jirtu shiftaa jettan obboleessa keessa na ajjeesa hin kennu alaabaa kottu na ajjeesi na tokko haadha kan keetii seenaan boruu itti si gaafata. Akkasitti na murta malee alaabaa tana hin kennu alaabaa tana muree hin kennu ittiin na ajjeesi haadha tan teetii seenaan boruutti si gaafata hin murtee itti gadi na ajjeefta malee muree alaabaa kana hin kennu gannadhiis yoo na ajjeesta natti tokko isaa na ajjeesa umriin kiyyaa waggaa 70 rakkoo hin qabu duufuu dhaladhe waan ta'eef na ajjeesa. In kennu alaabaa tana narraa deema hadaraa seera maal beektanii sirodoo seera beektanii namarraa deemtan ani nama urmii 70 silaa jaartii akkanaa kan hin kunuunsitan malee hin